Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota caffee miidiyaa warreen taatan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha qaammeedha 2018 geenye jirra jechaadha baga isiniin ga'e jecha ayyaanni dhufu yookaan barri dhufu bara gaarii bara nagaa bara guddinaaf bara wal dhaga'u bara laphee walii laafu bara nageenya ta'uudha bara gurri wal dhaga'u bara hanqotatee hammatee nyaatu anaammatee kan itti galfatu kan barate bara ittiin eebbifamu kan ittiin eebbifame kan ittiin hojjetee nyaatu isaa goosisu egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa baga isiniin ga'e jecha ammas bara haaraa ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan baazaarii of dandeenyee dugda duubatti banannee jirra mooraa keenya duubatti warri dura fuulduraatti warri beektan dugda duubatti banannee jirra baazaarii caffeedha of dandeenyee giddugala baazaarii idileedhaan bannee jirra ayyaana qaamee sababeeffachuudhaan guutummaan guutuutti ayyaana guutuu bannee jirra baga isiniin ga'e dhuftanii humti keessan sangaa hoolaa re'ee lukkuu hanqaaquu damma buna midhaan waan adda addaa gabayeeffachuu akka dandeessan waamicha isiniif dhiyeessina gabaan kan keenya lukkuun 1,000 hanga 1,200 an argamu nu biratti alatti 2,500 1,800 kan jedhan nu biratti 1,000 akkasumas 1,200 dha sababni isaa horsiisa lukkuu mataa keenyaa waan qabnuufi hanqaaquun alatti 22-24 an jedhan nu biratti qarshii 15 dha 15 argattu buna alatti 1,300 kan jedhan nu biratti ayyaana sababeeffachuudhaan 1,000 goonee jirra damma alatti 200 nu biratti qarshii 650 bitattu jechaadha hoolaan 17 amma 18 tti jira tumaalichi re'ee jechaadha tumaaliiwwan re'ee 17 amma 18 akkasumas immoo hoolaan 15 irraa hanga 16 tti ni argama sangaan 95 aga 220 guddaan isaa 130 jechaadha 130 tti argama daakuu boqqoolloo yookaan daakuu furnoodhaaf ta'u an boqqoolloodha daakuun daabboodhaaf ta'u kiiloon 55 dha an furnoottis akkasumatti jira zayitiin 1,380 in argattu zayitiinis bifa sanii calqabnee jirra gabaa idileeti haal kana kanaatiin saliixiin kiiloon 150 kiiloo 150 in argattu irdii kan hin daakamne 100 argattu xaafiin qarshii 12,500 argattu kumtaala tokko haal kana kanaatiin gabaan keenya ayyaana sababeeffachuudhaan gadi isinii bu'ee dhiyeeffannee jirra shunkurtaan wanni hunduu qophaa'ee waan jiruuf guyyaa boruu guyyaa gaafa bulii 3 irraa kaastanii dhuftanii hanga bayyeeffattan ta'uu isiniif ibsuu yaalla iddoon argama keenya jammoo tokko kara labuutitti yoo deemtan bataskaana madaalamii oduun ga'in laabaa joodhaa asitti daandii qalloodhaan keessa kallattii yoo seentan caffee jiddugala gabaa kan jedhamuun argattu achumatti gabaan ni argama jechaadha daandii sabbataatirraas kan dhuftan daandii ayyar xeenaatirraanis kan dhuftan Mikaa'el Addabaabirraa kan gadi dhuftan Mikaa'el Addabaabirraa dhuftan jammoo tokko gechanii kara labuutitti gadi naannoftanii dhufuu dandeessu odeeffannoo dabalataatiif warri barbaadan duwwaa 913 irratti bilbiluudhaan odeeffannoo argachuu ni dandeessu haala kanaan dhuftanii akka gabayyeeffattan isin barbaada galatooma horaa bulaa liibanaadha